galanni waaqayyo fatoo ganama kana immoo haala hundumaa keessatti barree akka waaqayyoon walitti waaqeffannu carraa sanaaf kenneef galanni isaa fatoo mee walii wajjin waaqeffannaa keenyatti fufnaa waaqayyoon kadhannee yaada keenya hafuura keenya mataa keenya gadi qabannee waaqayyoon kadhachuudhaan itti fufnaa. Ulfina waaqayyoof laata buluudha. Yeroo itti waaqeffannu yeroo kuni ganamni kuni ulfina isaa dubbanna waaqummaa isaa dubbanna jabina isaa dubbanna. Yesuusitti siquu keenyaan boqonnaa arganne Yesuusitti siquu keenyaan gammachuu arganne kanaaf walii wajjin waaqeffachuu keenyatti Yesuus kan inni nurraa eegu tokkicha lallisuma waaqeffannaadha. Kanaaf erga sitti siqee nan argadhe bakka jennee waaqeffachuu keenyatti fufna galanni isaa haa ta'u. Ganama bareedaa kana waan ilaatti
Amen.
addunyaa kanarra irruu namaa kan gootu Yesuus duwwaadha galanni isaa kanaaf isa waaqeffannaa kanaaf iddoo kana jira galanni isaa haa ta'u mee arginu iddoo tokko inni waaqayyo galateeffama Yesuus guddaa arras duras waraana maqaan isaa eebbifamu. Lucu benar-benar dari dia laporan
Bayono fune, rapacuni, galan misafatu. Dulu makin nanti benda bayarno. Yesus wan bayono fune. Sabin musi sampai tes galan misafatu. Guyana kuma bekamu guyanti, wai fanno Yesus Kristus, wai di kesati, wai ini dufdue ya da cuan tefi. Farfanna tokko daballe, farfanna innisi angati igati. Kanaf buang kaba mallattoo holicha adda korraa qaba jenna gara misaafatoo gara misaafatoo ikirana Yesus kujara
Yesus Maria, ini mudah mengasah itu, berasa bersih